balaa akkanaa rabbi sinirraa qabu. Akkatti ba'an malee akkatti galan hin beekan. Akkatti baanu malees akkatti galus hin beeknu. Ashama harka fuune kabajamtootaa fi daawwattoota hordoftoota keenya. Nageenyi koo kan jaalalaa fi kabajaa bakkaaf lafa jirtan isiniif haa baay'atu. Anis obboleettiin keessan bakkaa fi lafan jirutti Waaqayyoof galannaa ga'u nagaa fayyaa kootidha. Isinis akka nagaa fayyaa naaf taatan Waaqayyo irraa abdii guddaan qaba. Egaa ka obboleettiin asirratti argitan tuni Loomittuusaa jedhamti. Dhalattuu godina Arsii magaalaa Baatuuti. Egaa isheen illee akkuma keenya akkuma si'ii akkuma anaa ititti dalagachuuf biyyaa baate. Biyya Dubaay Imaaraat Arabiitti argamti. Haa ta'utii garuu odoo ishiin hin beekin oduma xaarrattu oduma kaattattu osuma gola madaamii keessa fiiddu osoo hin boqatiin balaa tasaatiin balaa akka maleetiin balaa konkolaataatiin addunyaa kanarraa dabarteerti. Obboleettiin keenya kun har'aaf kalee numa jidduu jirti. Garuu amma nu jidduu hin jirtu dhabamtee jirti. Hin jirraa jenna. Amma sa'aatii kana hin jirraa beenna. Sa'aatiin booda immoo dhabamuu dandeenya hin beekamu. Du'aa miti kan garaa nama nyaatu. Du'a lama du'uudha. Biyya ormaatitti lubbuun namaa darbuu jechuun baay'ee ulfaata dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee ulfaata. Obboleettiin keenya kuni amma yeroo ammaa kana duutee reeffi ishii biyya hin geenye reeffi ishii maatii bira hin geenye biyya ormaa keessatti firiijii keessa jira. Isheen duutee jirti deemtee jirti. Echa deemte abbaa ishee dhugaa mana ishee isa dhugaa kan yeroo umurii ishii guutuu dhattee jirti. Garuu kana sirratti kan gubachaa jiru maatii ishee biyya keessatti yookaan reeffa ishii arganii hin awwaallanne yookaan jirtuu ishii arganii ittiin gammanne. Har'a nu dhufti boru nu dhufti jettee haati galgalaa ganama ala laalti. Ilmoon koo dalagdee akkuma ilmoo biraa naa galti jettee ala odoo eedduu har'a duutee ilmoo ishee duutee dhala ishee dhageessee jirti. Gubaa lamatti ta'e duutuu ishii arganii awwaalanii hin ciifne. Jirtuu ishii arganii hin gammanne. Oromoon hundi akka birmattan jedhamtanii waamicha kanarratti waamamtanii jirtu. Akka reeffa ishii maatii biraan geenyu akka reeffa ishii gara biyyaa galchinu jirtuu ishii dhabnee du'aa isheellee dhabuu hin qabnu. Arabni amma firiijii keessa guutee jirti. Firiijii keessaa baafannee gara maatiitti haa galfannu jette. Harmeen obboleettii teenyaa intala koonaaf galchaa ilmoo koonaaf galchaa nan awwaalladhaa jechaa jiru. Kanaafuu akka birmattan hundi keechanuu siniin jechuu jaaladha. Nuti shamarran biyya Arabaa akka itti baanu malee akka itti gallu hin beeknu. Dhugaa dubbachuudhaaf amma obboleettiin keenya kuni haala kanaan yeroo baay'ee obboloonni keenya hedduun haala kanaan dhabamaa jiru. Kanaan dura nan yaadadha biyya Peeruutii keessatti jechuudha. Bara 2011 keessaa jechuudha. Obboleettii keenya takka anis akkuma carraa bilbilaan baradhee ishee jechuudha. Baay'ee tokko nama gaariidha. Peeruutii keessatti naannoo waggaa 8 hojjettee baddeet ala hojjettee mana koontiraataa miti. Amata 8 guutuu hojjettee manas biyya irratti ijaarrattee waan ishee barbaachisu hunda fixattee nan gala jettee qophooftee maatiidhaanis nan dhufa jettee ni xumurattee erga kaateen boodatti galuuf ala hojjetti waraqaa hin beektu kaayii deemanii xumuratu isa hunda isaatu xumurattee borumtii baraarta jedhaniini. Borumtii bariisaa boru gara Itoophiyaa galta jedhaniini. Gara Itoophiyaa galuuf baay'ee shurshurte. Garuu haa ta'uti immoo qoy agan taa'u dalagaa waytan dalaga aga boruutitti lafa taa'urraa nan dalagadha jettee sassaaramuu dhiifnu nuti sassaaramna. Aga biyya ormaa keessa jirru sassaaramna. Odoo nu danda'ame birrii biyya Arabaa doolaara biyya Arabaa hunda guurannee galla. Isheen naa darbiti yoon hojjedhe wama naa taati birrii taaksii naa taati gaafan biyya gale jettee Peeruutii keessa qassiraan ni jira. Qassira yoomiyaa jedhu isa hojjetachuu kaatee baatee deemte itti dawwalame. Ishiin deemullee fedhan qabdu itti dawwalame. Itti dawwalamnaan kaatee dalagachuu deemte dhuguma dalagaa sun milkaa'ee fi dalagattee maallaqa ishee fudhattee boorsaa keessa godhattee gara mana iddoo ijaazaa isheetitti oduma deebi'aa jirtu
karaan qaxxaamura jettee akkanoo karaa qaxxaamurtu makiinaan waaqaa dhufee lafaa dhufee osoo hin beekamin obboleettii keenya kana kan umachitti dha'ee gumbisee cafallaqee bira darbe bichaadha kan argame. Obboleettiin keenya sun akkasitti dhalattuu amboodha jechuudha. Maatiin jirtu dhufti boru dhufti intalli keenya jedhanii biyya irratti shurshuranii eegaa osuma jiranu ishiin waggaadha waggaatti guyyaadha guyyaatti ji'aatti lakkooftee sa'aatitti deebistee guyyaatti deebistee boruun gala guyyaa jette sanitti qallaba makiinaa taate dhiyeena makiinaa taate yeruma san yoo mana yaalaa geessanii akka carraa yeroo sanitti immoo ijoolleen abashaa biratti hin argamne kan biratti argame arabdoota doota immoo kan shaanxaa isheetillee fuudhee arabdoota jechuudha boorsaa isheen harkatti baattee deemte. Boorsaa ishee san eenyu akka fuudhee hin beekamne birri doolaara hedduu keessaa qabdi turte birri ishii san keessaa fudhatanii boorsaa duwwaa reeffa ishee cinaa godhanii gizee ijoolleen dhagaanii akka ishiin akkana taate dhagaanii fiiganii fuudhanii deemanii mana yaalaa geessanii ishiin hagamuun turre lubbuun ishii darbee obboleettiin keenya sun akkasitti jirtu nu galti jedhanii maatiin oduma eegan guyyaa muraasa guyyaa bariitee kan galuu malte reeffi ishii bariisaa miti ji'a tokko peerutii keessa taa'ee ji'a tokko firiijii keessa taa'ee akkasitti ijoolleen maallaqa walitti guuranii reeffa ishee galchanii dhugaa rabbiin namaa eegu waaqayyoon inni waaqayyoon nu uume nu haa eegu malee baay'ee ulfaata jechuudha. Namni akkatti bahe malee akkatti galuun beeku. Obboleettiin teenya tunillee loomiin jechuudha akkuma rikkitanii ishiinis hin xaarratti hin kaattatti malee nan du'a jettee yaaddeen beektu. Baay'ee micayyoo goobaziidha, micayyoo cimtuudha, hojjettuudha, hin hojjetatti, qoosaan beektu waa hundatti jechuudha. Garuu haa ta'uti immoo carraan immoo akkana ishee godhee biyya ormaatitti ishee hambisee jira. Carraan ishee jiraa isheetii miti kan biyyatti galchuu barbaade biyyaa baasee biyya ormaatitti lubbuu ishee dabarsuu barbaade. Kuni hojii rabbiiti. Lubbuun ishee sababa makiinatiin obboleettiin teenyituun balaa makiinatiin balaa konkolaataatiin lubbuun ishee darbeera. Balaa akkana rabbiin isinirraa qabu. Balaa akkana waaqayyoon inni isin uume isinirraa haa qabu. Dhugaa obboloota koo ijoollee shamarran biyya arabaa jechuudha. Nyaanna jenna, hin arganna jenna, birrii jenna malee guyyaa takkitti himee waggaa lakkaa'u malee birrii lakkooftanii beektu shamarran biyya arabaa mee dhugaa rabbii. Waggaa lakkaa'u malee biyya ormaatitti waggaa 5 taa'ee waggaa 6 taa'ee waggaa 7 taa'ee jettu. Garuu birrii waggaa 7 birrii waggaa 5 birrii waggaa 10 harka keechanirra gootanii lakkooftanii beektu. Birruma ji'a 3 ji'a 4 birruma ji'a 5 mee harka keechanirra gootanii lakkooftanii beektu. Garuu waggaa lakkaa'uudhaan tokkoffaadha. Waggaa meeqa ta'echi? Waggaa 5. Waggaa meeqa ta'echi? Waggaa 4. Garuu birrii meeqa qabda doosiniin jedhanii birrii ji'a 4 akkaawuntii irraan qabdan. Birrii ji'a 4 akkaawuntii irraan qabnu. Garuu waggaa lakkaa'uudhaan tokkoffaadha. Kanaaf rabbiin balaa akkanaa isinirraa haa qabu. Nuti oduma kaannu oduma xaarru jechuudha kan karaataaf nu waaqayyoon sinaa eegu. Yaa waaqayyoo kan nagaan na oolchite nagaan na bulchi jechuun waan guddaadha jechuudha. Kanaaf yaa obboloota koo bakka jirtanitti waaqayyoon sinaa eegu. Hunduma keenya nu haa eegu waaqayyoon. Akkasii isiniin jedha kabajamtoota keenya hundi keenya nu viidiyoo kana sheer godhaati. Obboleettiin keenya kun gargaaramte reeffi ishii haadha ishee bira haa ga'u. Reeffi ishii maatii ishii bira haa ga'u. Maatiin namni nu hunduu gaafa addunyaa kanarratti dhufnu gaafa dhalannu duune kana beeka. Gaafa dhalannu namni tokko gaafa dhalatu du'e. Maaliif jennaan gaafuma dhalatu san akka du'us beeku jechuudha. Namni gubbaa kanatti hafu hin jiru. Namni hundi ni du'a ni deema. Garuu du'a akkanaatii miti. Du'a shimbirris kan biyya ofiitii wacceetu tola akkuma jedhamu duutis kanuma biyya ofiititu tola. Kan biyya ormaa kuni boo'icha sin argatanii, awwaalcha sin argatanii, waa hundan argatanii. Namni tokko du'e guyyaa 3tti biyyee qammasuu qaba jedhu seera kuni. Maaliif namni tokko du'e dafee biyyee awwaalamuu qaba guyyaa 3tti awwaalamuu qaba. Garuu asittoo reeffi bakka goggogee muka ta'etti firiijii gandaa keessatti goggogeeti jechuudha kan asii galu. Maatiin illee yoo namni tokko du'e maatiin namni irraa du'e sun gaafa nama san awwaalee galee du'uu isaa qurxii beekee garaa hidhata. Garuu kan biyya ormaatti du'e jedhan kana dhuguma du'e moo soba namatti fakkaata jechuudha.
maaliif jenna namni kun du'e yoo jedhan silaa reeffan argine silaa awwaallanne akkamitti amanuun ulfaata jechuudha. Kanaaf yaa obboloota koo garaa haadhati kanaaf reeffa obboleettii keenyaa kun biyyatti haa galu siniin jechuu jaaladhaa. Jalqabaa kaatanii hanga xumuraa waan hojjettanii ulfaadhaa galatoomaa siniin jedha. Video biraatiin haga walitti deemnutti turtii gaarii siniif haa ta'u. Isin immoo like, share, subscribe gochuudhaan nu gargaaraa siniin jenna.